kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii YouTube jalatti argamtan hunduma keessan obboloota koo kan biyya keessa biyya alaa jirtan nagaan waaqayyoo lafaa fi mana jirtan isiniif haa baay'atu. Warroonni amantii biroos akkam jirtu nagaa keessanii isin jechuu jaaladha. Akkasumas warroonni mana kootiif haarawaa taatan like, share, subscribe gochuun karaa maatii kootti akka dabalamtan asumaan kabajaaf jaalalaan isin affeereen jira. Warroonni maatii koo taatan immoo hanga har'aan afaan jirtan guddaa galatoomaa isiniin jechuu jaaladha. Asumaan yaada tokkoon qabaarra. Yaanni kiyyasi mata dureen koo har'a. Namni sin beekne tokko, namni maalummaa kee hin beekne tokko gubbaa kee ilaalee waa hedduu jechuu danda'a. Waa hedduu si madaaluu danda'a. Garuu ilmi namaa tokko kan madaalamu gubbaa isaatiin osoo hin taane keessa isaati. Keessa isaati. Lammaffaan immoo hojii isaatiin madaalama. Malee namni bifaanii miti kan madaalamu. Namni immoo YouTube dhaabataanii miti kan madaalamu. Keessa isaatiin kan madaalamu. Namoonni tokko wanta hin taane yaada namaaf yaadamuu hin qabne waliif yaadna. Maaliif akka ta'e hin barre. Akkuma argitan social media kanarra olii gadi oofaa turan suuraa micayyoo haadha manaa Kadir naafi ni beektu jedhee yaada hundi keessanu. Akkuma nama kamiitu micaawoon kun dalagachuuf biyyaa baate innaa hundi keenya dalagachuuf biyyaa baane biyya namaa keessatti nafnu immoo guyyaan ga'e karaa biyya keenya ni deebina hundi keenya. Kanaafuu qeeqa wanta hin taane wanta namarraa barbaachisne tokko wanta mooyyuu tokko karaa rabbiitti irratti illee boruu nama gaafachiisu tokko haasa'u sirrii miti. Nama yeroo kamuyyuu zimmi jedhu waan keessi isaa gadda qabu sitti fakkaatiin. Nama yeroo hunda kolfu mooyyuu waan keessi isaa gammachuu qabu sitti fakkaatiin. Nama sin jaaladhe immoo waan hanga dhuma keetii si jaalatu sitti fakkaatiin. Ilma namaa gubbaadhaan hin madaalin. Keessa namaatiin madaalama malee ilmi namaa gubbaan hin madaalamu. Akkuma Oromoon kan keessa namaan beekne keessa qabattee namaa laattii jedhu sani. Kanaafuu keessa namaa kan hin beekne waa hundallee namaan jedha. Kanaafuu gubbaa namaa laaltanii nama madaalina. Nama madaaluun dura of madaalaa. Nama waa jechuun dura ani eenyu, ani eessa hin ka'ee, har'a eessan jira, eessa hin dhufee, ani hoo boru akkana nan ta'a jedhii bakka ishii sanbuu of ilaali dura. Nama waa jechuun duratti jechuudha. Hunda keessan osoo hin taane warroota tokkotu jira. Akkuma waan bifa yookaan malkii har'a irra jiru kana gadi lakkifnee haala akkasiittidhaan micayyoo tana kan qeeqani suuraa ishii bitaa mirga oofan miidiyaa kanarra maaliif ta'a? Innis Oromoo ishiinis Oromoodha. Nuti dhaloon namaa kun daba walirratti yaadu wal cabsuu wanta hin taane walirratti haasa'uu malee wal guddisuun bakka guddaa wal ga'uu hiyyaannu xiqqeenya holiyyaan maaliif ta'a kun garuu? Maaliif nuti yoo wal guddifne nuti yoo wal bira dhaabbanne lagaa fi gandaan amantii wal qooduu baanne nuti yoo tokko taane beri malee ormi dhufee tokko nun godhu. Inna maaliif barbaachise? Atiin har'a biyya namaa keessa jirtu tuni kalee gaafa biyyaa baatu eenyutu si arge malkii kee? Eenyutu si beeka? Haala atitti jirtu namni si beeku jira homus hin beeku sii fi rabbiin alatti jechuudha. Kanaafuu ishee tanas guyyaa biyya ishiitirraa baate Saawudii keessa turanii galanii saallachuusa. Kanaafuu guyyaa san namni arge jira hin jiru. Wanta ija keetiin argite tokkodha kan dubbachuus qabdu. Nama waa jechuun duratti of madaaluu qabda. Nama waa jechuun duratti dhaabattee of laaluu qabda. Namaatti maqaa baasuun duratti maqaan ati nama sanitti baaftu sun nama san madaalaa. Nuti har'a mana madaamii keessatti jirra okay. Gabbaanee qilleensa tokkoon arginu. Gabbaanee aduu tokkoon arginu. Wanti biraa haa hafu atarraa si galtee
guyyaa ati boolee geesse xiyyaara irra gabbuutu irraa qilleensi biyya keenya kan daaraa si godhu jechuudha. Hundi keenya ni beeyna gaaf biyyaa baanu maal akka fakkaan. Innaa borummoo odoo deemtee galte warri har'a suura micayyoo tanaa olii gadi oofan kuni harri daaraa keessa gangalate fakkaata jechuudha. Kanaafuu wanta namarraa hin bareenne tokko wanta mooyyutu jechuutti illee nama qaanessu tokko micayyoon fayyaa guutuu qabdi akka nama kamiitu. Nagaa qabdi ni dalagatti akka nama kamiitu ni jiraatti biyya ishii keessa jirti eenyumarra jirti nuti har'asitti warroonni biyyoota garaagaraa keessa jirru kun duqeetii kiiloo tokko ofirratti gannaqee addaata kun immoo iyyuu mana hin ba'u sa'aatii 24 mana keessa qilleensaan argu aduun argu inna ni addaata ilmi namaa immoo bifaan hin madaalamu ilmi namaa tokko galee gaafa bifti isaa kanarraa asitti qilleensaan argine lawwaxamne kun gaafa lawwaxamu immoo iyyummaa fooka waan nyaatu dhabee waan dhugu dhabee jechoota akkasiiti kanaasaa jecha akkasii jedhamullee qabu yoomillee ilmi namaa waan nyaatu dhabee waan uffatu dhabee waan dhugu dhabeeti miti bifti namaa kan jijjiirra maalidha biyya keenya wanta nyaatamii dhugan caalaa qilleensa kasii jijjiirra qilleensi waa hundarra si jijjiirra innammoo iyyuu isheen kara biyya ishii galtee gurraachofte tuni nuti asitti addaannee mana madaama keessa isaa 24 qilleensaan arganne kanarra nurra jirti harka lama maaliif yoo jettani maal argannamee nuti haa ta'u biyya keenya keessatti beri qilleensa malee nyaata madaalamaatu jira namni wanti biraa haa hafu beeqala namni wallaalan jiru namni beeqala nyaata qixxeeffoo nyaatatii jedha Oromoo yoo mammaaqu kanaafuu kan nyaattu biddeen xaafiti mooyyuutu kan jiraattu biyya ofii keessa waan makkamiinuyyuu jechuudha nuti as jiru kanarra jira warri biyya jiru gurraachos kanaafuu bifaan nama madaaltanii suuraa namaa olii gadi afarsuun maaliif barbaachise yoo gurraachofte hoo biyya ishii keessatti gurraachofte ber biyya abbaa ishii keessatti gurraachofte atis boru yoo galte ber sanuma duqeetiin irraa laqallaqatu kun boru sirraa harca'uun isaa hin oolu kanaafuu mooyyuutu wanta ofiin hin hawwine tokko namaanillee hin hawwina wanta siin gaaf jedhamu aartu tokko namaanis hin jedhin inna ani kan na dhibu osoo sabni biraa ba'ee ijoollee kana qeeqe naman aarsu ishiin Oromoodha kama beektan inni Oromoo gabba'ee kan suura ishii bitaa mirga oofis immoo ilmuma Oromooti maaliif taa kun maa daba irratti yaadna nuti garuu ani dhugaa na dhiba bere na dhiba sabni keenya kuni xiqqeenya holii malee guddina holii hawwinu karaa tolammisuu malee bakka guddaan ol ga'uu holii fi hawwinu wanti biraafu malkii namaati irratti viidiyoo suura namaa holii gadi oofu maaliif barbaachise inna viidiyoon ijoolleen kun as ba'anii waraabanii waa'ee taaksii haala yeroo itti galtan haala kana simatamtu dhakan isaan waraabanii faayidaa namaatiifis ta'e ofiitiifis ta'e sila namni waa irraa bara malee ganaa suuraa ishiin gurraachofte shoot iskiriinii godhanii asirra kanatti naannessan maal fayyaa dhabdee fayyaa guutuu qabdi malkiin borganama sirraa bada waannan fayyaadha akka rabbiin kee fayyaa siif kenne mooyyuutu malkiin hin koorin fayyaa kadhadhu fayyaan duniyaa guddaa kan nuti ofirratti hin beekne namni fayyaa qabu bakka yaade gaa wanta yaade hojjetee borganama argata garuu mooyyuutu namni fayyaa hin qabne waa hodduudhaaf kanaafu wanta hin taane nama madaalinaa filis warroonni suuraa ishii fuutanii miidiyaa kanarra holii gadi raaftan irraa dhiisa namni yoo gurraacha indee ati boru galtee boru ati sanuma boru ati illee akkasumatti qeeqqamta har'a mana namaa keessa gadi hin baanu qilleensaan argannu fuulli keenya qilleensaan argu okay hin galta qilleensa keessa deemta gadi baa'uu jira ni beeytu qilleensa biyya keenya ni beeytan jireenya biyya kana osoo argummoo namni cabsoo holii oliif gammadee wanta hin taane olirratti haasa'uudhaaf suuraa nama tokkoo fuudhanii olii gadi oofuun maaliif barbaachise ani hoo boru akkanii
har'a ber hundi keenya asitti kuruuzii quufe kun waan barbaade ta'ee daakuu ormaa kiiloo 100 ofirratti gannaqanii bakka gabba'anii waan biraa nama tokko irratti haasa'u baay'ee sheemidha dhugaa baay'ee nama qaanessa. Maaliif atis asitti naftu ni galta karaa biyya keetii gaafa galte immoo atillee sanu gaafa manni ollaa keetii gubatu kiyyallee boru kanumaa jedhe Oromoo. Kanaafuu gaafa gabbaatanii nama tokko irratti wanta hin taane qeeqan taane wanta hin taane haasoftanii borummoo yoo ta'u keetillee sanuma gaafa du'a ollaa kolfiteeti gaafa du'a ofii boosseesanii hin ta'ina warroonni suura namaa fuutanii holii gadi raaftan hunda keessanii miti tokko keessantu jira warri sammuu qabne dhugaa warri sammuu qulfi jechuudha. Namni yoo bifni namaa wanti biraa hafu birama biyya namaa kana keessatti sa'aatii 24 keessafuu warri mana kontiraata jirtan sa'aatii 24 mana baatanii bakki dhayiidhaan tokko hin jiru. Kun tokko fuula kee si affeelet lukkuu cirraste si fakkeesse fuulli keen addaata. Garuu addeenya gubbaa keetii sani malee keessi kee immoo yutu ispoonjii ta'ee jira. Keessi kee nyaatamee jira. Isheen garuu haa gurraachiftu malee biyya ofiitti irratti keessi isheen irra jabina qaba. Kanaafuu nama fayyaa qabu nama immoo yutu fayyaa guutuu qabu tokko irratti malkiin akkas ta'e kaalee akkas waan nyaadhu dhabe waan dhugu dhabe yaa Oromoo kiyyaa sinan qaba na gargaara way jedhee namni kun ba'ee malkii namaatiin immoo yutu gubbaa namaatiin nama madaalina keessa namaa immoo kan beeku siifi kasi uume tokkicha oma fe'ellee ta'u immoo yutu keessa namaatii kan beekamu malee gubbaa namaa laaltanii waa hedduu sin jedhina waa heddullee nama maqaa namarra hin godhina. Warroonni suura ishee fuutanii hodii gadi raaftan immoo yutu of qosadhaa bilis. Ani dhugaa rabbi ani nagarrama baay'eesi. Maaliif garuu xiqqeenya malee guddina holiif iyyaanne nuti? Maaliif ol xiqqeessuu malee bakka guddaa holiin goof holiif iyyaanne nuti sammuu Oromoo karaatti olammisuu bakka wanta hin taane shira hin taane haasaa hin taane walirratti haasa'uu malee iddoo guddaan ol ga'uu tasumallee iyyaanne oli bakka guddaa holiif hin qabnu xiqqeenya holiif hawwuu malee kun immoo maaliif ta'a? Dhugaa warroonni akkasii garuu lubbuun isiniif haa kennu. Maaliif ani nagarrame bira namni gurraacha hin dhalatu namni immoo yutu erga dhalatee kara daa'ummaatirraa kara guddinaa dhufe bifti namaa hin qayyaramu. Atiin kun gaafa jalqaba biyyaa baatu dhiira ta'ee dubartii ta'e bifa akkamiitiin biyyaa baate har'oo bifa akkamii qabda boru yoo biyyatti deebite bifa akkamii qabda nama tokko gabbaatee qeequun duratti wanti kun ana boru nan ga'uu kan jedhu sammuu kee keessatti taa'uu qaba. Sammuu kee keessatti yaaduu qabda gabbaatee nama tokkotti maqaa baasuun duratti bakka dhaabbattuu fi bakka kaate ani eenyu jettee of madaaluu qabda dursite. Qubaa 5 namatti qabuun duratti tokko ofitti deebisee ofitti qabe mataa keetiin. Gaafa san immoo yutu namatti maqaas baastu namaanis waan barbaadde jettu atis keessuma jirta. Atillee boruun keessanuma ta'a. Kanaafuu wanta hin taaneedhaan nama hin madaalina. Wanta hin taaneedhaan immoo yutu dhuga jedhamee berii nama uumaa keessa wanta uumaa keessallee galuu namoota tokko akkas nama sammuun isaa jechuudha fageessa yaadde nama of jalti yaadu. Kun immoo yutu ta'uu qabu har'allee borullee maali nuti Oromoon tokko nuti saba tokko maaliif ol cabsuun barbaachise hoo? Yoo gurraacha namni kun waan namaa maal geemi? Ani har'a boru galeetoo yoo bifti koo qayyarame waan namaa wanti galche wanti jira. Rakkadhee na gargaara jedhee namni kun as ba'ee sirrakkisee immoo yutu nama fayyaa qabu tokko nama hin dhibamne tokko gurraachummaa namaa qilleessi nama jijjiiru suuraa namaa ol fuudhanii gamana bittisuun dhugaa qaanyi guddaadha.
hunduma keenya garuu inni nu asirreessu wanta akkana warroonni wanta akkana hojjechaa jirtan uf qusadhaa har'allee borullee video kana like share godhuun hanga dhumaatitti naaf dhaqa. Kun agarsiisa garuu baay'ee tokko waan namatti dhagahamudha.